Pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un Kooriyaan Kaabaa sagantaa niwukilaraa ishee akka hin dhiifne ammaasaa irra deebiin akeekkachiise. Sagantaan oomisha niwukilaraa Kooriyaa Kaabaa biyyoota masaanuu ta'aniif yaaddu uumuun dagaan badina oduutiin dhiyeessina. Iraan dandeettii misaa'ilaa dachee Faransaay guutuu waliin geessuu danda'u qabaachuun ibsame. Kana malees Iraan meeshaa waraanaa haarawaa takka hin fayyadamin qabaachuu beeksifte. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed nuti dhagaa hirraafamne irratti waan hundoineef namni kamuu buqqaasuuf yoo jaale nuti hirraafamnu jechuudhaan mormitoota humnaan buqqaasuuf yaalaniif ergaa cimtuu dabarse. Ministeerri muummee haasawaa isaa keessatti akeekkachiisa cimaa laateetti jira. Bal'ina oduutiin dhiyeessina. Waraanni ittisaa biyya Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin hoogganamu humnoota deeggarsa saffisa waraana Suudaanii fi waraana Itoophiyaa himachuun dhagahame. Gama biraatiin waraana Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin humnoota mootummaa Itoophiyaa humnaan kuffisuuf yaalaa jiran TPLF, Shaabiyaa, Faannoo fi waraana bilisummaa Oromoo waliin walitti dhufeenya cimaa qabaachuun dhagahame. Bal'ina oduutiin dhiyeessina. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u kanneen amma isin dhageessifne hangafoota oduu Lammii Miidiyaati. Amma bal'ina oduudhaas Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un biyyoota isaa haala kamiinuu sagantaa meeshaa niwukilaraa akka hin dhiifne himuudhaan Kooriyaan Kaabaa oomisha meeshaa waraanaa kan duraanii caalaa dachaan oomishaa jiraachuu beeksise. Pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un sagantaa niwukilaraa biyyattii kaleeftuba hin deebine jechuudhaan Kooriyaan Kaabaa humna niwukilaraa cimtuu taate itti fufuuf kutannoo qabaachuus guyyaarraa biyyoota Kooriyaan oomisha niwukilaraa akka dhaabdu gaafataniif ergaa cimtuu dabarse. Kim Jong Un guyyaarraa bitootessa 25 bara 2026 haasawaa paarlaamaa biyyattii duratti taasiseen Ameerikaan baajetu isaatti fi Iraan keessa seenuudhaan shororkeessummaa mootummaa addunyaa keessatti hirmaachuu ibse. Ameerikaan shororkeessummaa dirree biyya akkanaa kanaas akka dhaabduu akeekkachiisee jira. Ameerikaan dhimmoota biyya biroo keessa seenuun gocha shororkeessummaa ifa ba'ee mul'ifte jechuudhaan Kim Jong Un Ameerikaan Israa'el wajjin Iraan rukutuun nageenya idila addunyaa tasgabbii dhabsiisuun shororkeessituu olaantuudha jechuudhaan dubbata. Dhumarratti pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un doorsisni yookaan haleellaan Kooriyaa Kaabaa irratti raawwatamu kamiifuu Kooriyaan Kaabaa tarkaanfii gara laafina hin qabne akka fudhattu akeekkachiisa cimaa kan jiraachuu ibsame. Haasawni pirezidaantii Kooriyaa Kaabaa kun yeroo waldhabdeen Iraan Ameerikaa fi Israa'el irratti dirree ji'opolitikaa addunyaa irratti daranaa hammaataa jiru kanatti pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un kanaan durallee lola Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti bananiin Kooriyaan Kaabaa Iraan kan deeggartu ta'uu ibsuudhaan Ameerikaa fi Israa'el haleellaa Iraan irratti banan tana dhaabuu baannaan kaartaa addunyaarraa akka isaan naqu akeekkachiisee turuun yaadatama. Iraan dandeettii misaa'ilaa dachee Faransaay guutuu waliin to'achuu danda'u akka qabdutu ibsame. Kana malees Iraan meeshaa waraanaa haarawaa teekinooloojiin deeggarame kan takka hin dhukaafamin yeroo ammaa tana dhohistee jiraachuu beeksifte. Xiinxalli waraanaa haarawni guyyaarraa ba'e Iraan teekinooloojii misaa'ilaatiin ardiilee jiran keessaa misaa'ila baay'ee cimoo ta'e kan hidhatte ta'uun ibsame. Akka kaartaan waraanaa agarsiisutti fageenyi misaa'ila Iraan kiiloomeetira 4,000 ol kan ga'u ta'u kunis guutummaa naannoo Faransaay naannoo Iraan keessa kan galchu ta'uun ibsamee jira. Kanaan dura Iraan misaa'ilota isii kiiloomeetira 2,000 hin caalletti akka daangessitee fi amma immoo garuu daangeffamni kun kaafamee fageenyi isaanii gara Awurooppaatti babal'achuun yaaddoo addunyaa guutuutti uumuun dhagahame. Keessumattuu teekinooloojiin misaa'ilaa haayiparsoonikaa Fataa 2 jedhamu dhiyeenya kana ifoome ittisa qilleensaa keessa seenee saffisa guddaadhaan bakka irratti xiyyeeffate rukutuu akka danda'u himameeti jira. Gama fageenyaa fi biyyoota uwwifamteen dandeettiin misaa'ila Iraan sadarkaa gurguddoo sadiitti kan qoodame yoggaa ta'u kunis inni jalqabaa fageenya misaa'ila keessaa hanga kiiloomeetira 1,500 kan uwwisuu fi biyyoota dhiyoo jiran kanneen akka Israa'el, Turkii fi Suud Arabiyaa kan hammatu ta'ullee ibsamee jira. Dandeettiin misaa'ila Iraan inni lammataa ammoo daangaa jiddu galeessaa yoggaa ta'u irra caalaan biyyoota Raashiyaa, Hindii fi kaaba Itoophiyaa akkasumallee ba'a Afrikaa kan hammate ta'uun ibsame. Teekinooloojiin misaa'ila ardiilee jidduu jiru kun kiiloomeetira 4,000 ol kan uwwisu yoggaa ta'u Faransaay, Xaaliyaanii fi biyyoota Awurooppaa biroo hunda akkasumallee kaaba ba'a jiddu galeessaa Afrikaatii fi Afrikaa bahallee kan hammate ta'uun ibsame. Kana malees qondaalli waraanaa Iraan olaanaan Meejar Jeneraal Abdullaahiin Iraan meeshaa waraanaa dhoksite haarawaa hanga ammaatti hin mul'isin yeroo dhiyootti dhukkaasuu akka dandeessu beeksise. Jeneraalichi akka ibsetti teekinooloojiin addaa kun erga hojiitti seeneen booda sochii waraana diinaa guutumaan guutuutti akka hin sochoone gochuu fi achumatti dhaabuuf dandeettii guddaa qabaachuu ibsate. Teekinooloojii addaatiin eenyulleen akka nuun hin lolle godhuu qabna kajee jeneraalichi maalummaa meeshaa waraanaatii fi akkaataa itti hojjetu ammallee iccitii ta'uu ibsuudhaan dandeettii baay'ee ammayyaa ta'e diinni dirreetti akka nuun cabsine dhorkuu danda'uu qabna jechuudhaan beeksise.
ብዙዎች አልቋል ጊዜው በቃ አብቅቷል ምናምን ይላሉ። እመነኝ እያንዳንዱ ይቅርታ ጠይቆ ይመጣል። ነገር 2 ዓመት 3 ዓመት ይመለሳል። ኢትዮጵያ መበልጸጓ ማደጓ መጽናቷ አይቀርም። በዚህ ምክንያት የውስጡም የውጭ ሚኒስትር muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed misooma koriidarii ilaalchisee gaafii fi deebii Qaanaa TV waliin taasise irratti haasawaa ergaa jabduu of keessaa qabdu dubbachuudhaan ministeerri muummee Dr. Abiy gaafii fi deebii dhimma magaalummaa hojii koriidarii irratti xiyyeeffateen haasawaa taasiseen dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan hedduu kaasuudhaan dubba erga dubbateen booda ergaa addaa mormitootaaf dabarsin mormitoonni nuti lolanuuf kannina nuti illee lola kanninaaf jechuudhaan dubbate xiyyeeffannoo adda argatee jira. Dr. Abiy ergaa cimtuu dabarseen mormitoonni keessaa fi ala ta'anii waggoota lamaan hanga sadii dabran keessatti lolanuuf kennan jechuudhaan dubbii adda dubbateen mormitoonni odoo anin shakkiin lolanuuf kennan faatu jira jechuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasawaa isaa keessatti dubbatee jira. Mormitoonni odoo mootummaa waliin araaramanii dhiifamillee gaafachuu qabanii isaan lolanuuf gumaachan jechuudhaan silaa ta'uu qabu. Mormitoonni biyya keessaa yeroo dhufanii biyya isaaniitti misoomsuu qabanii fi mormitoonni ammoo diyaasfooraa ta'an dhufanii misoomaaf gargaarsa taasisuu qaban jechuudhaan dubbate. Dhaabbileen mirga namummaa idil addunyaa ammoo kanaan dura gabaasa qorannoo isaanii keessatti gabaasa baasaniin sababa misooma koriidarii magaalaa Finfinneetiin lammiileen hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'uu isaanii gabaasanii jiru. Himata kanaaf ammoo ministeerri muummee Itoophiyaa deebii kenneen himanni kun himata sobaati jechuudhaan kan kuffise hoggaa ta'u kaayyoo misooma koriidarii magaalaa Finfinnee namoota buqqaasuu miti garuu koriidariin kun rakkoo hin qabu jechuu xiyyaa miti. Dubbiin namoota funaananii gatan jechuudhaan dubbatame soba adiidha jechuun deebise. Paartileen misooma koriidarii irratti mormii kaasaa jiran ja'aman warra Finfinnee hin dhufne akkasumallee odoo achi jiranii waa'ee buqqa'uu fi nagaa dhabuu keenya kan dubbatan kunneen mormitoota keenya kanneen maqaa nu balleessan ta'uu hubachuu qabdanii jechuudhaan dubbate. Dr. Abiy haasawaa isaa keessatti naamana boru namni hundi dhiifama gaafachuuf ni dhufa jechuudhaan ergaa dabarsuudhaan hiriyoota hedduu horanneeti jira salphaatti hin kufnu jechuudhaan dubbatee jira. Itti dabaluudhaan ministeerri muummee biyya alaattis ta'ee keessa ta'uudhaan kanneen harka waliif rukutan warreen nurratti duulan yeroon isaaniitti illee ni dabra. Nuti illee dhagaa hirraafamne irratti waan jaaramneef hirraafamnus hin buqqaanus jechuudhaan mormitoota mootummaa alaa fi keessaan mormaniif ergaa jabtuu ministeerri muummee Itoophiyaa dabarseeti. የውስጡም የውጭም እጅ እየሰጠ ለካ እንደዚህ ነው አልገባኝም እያለ ይሰለፋል። እኛ ለዛ ጊዜ የለንም፣ ለዛ ጆሮም የለንም። ዓላማችን ኢትዮጵያ ብልጽጋ ተቀይራ ማሳየት ብቻ ነው። Waraanni ittisaa biyya Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin hoogganamu humnoota deeggarsa saffisa waraana Suudaanii fi waraana Itoophiyaadha yeroo ammaan tanaa himachuun dhagahame. Guyyoota 8 dabran daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti lolli cimaan kan taasifamu hoggaa ta'u magaalaa Tarshimoo taate magaalaa Kurmuquu humnoota deeggarsa saffisa Suudaaniin qabatamtee jiraachuun ibsame. Kunis sochii bilisummaa uummata Suudaan kaabaa taasisaniin duula waloo taasisan keessatti kan to'atan hoggaa ta'u akka gabaasa miidiyaan Chaayinaa Yiinwaan ibsatti haleellaa kanaan loltoonni mootummaa 400 ol ajjeefamuu beeksise. Aangawoonni Suudaan ammoo Itoophiyaan finciltoota kanneen leenjisuudhaan karaa meeshaa waraanaatii fi loojistiksiitiin deeggaraa jirti jechuudhaan yeroo himatan magaalaa Tarshimoo waraanaa taate Kurmuquu qabamuun isii madaallii waraanaa naannoo Biluu Naayil haalaan jijjiiramaa ja'amee kan eegamu ta'uu ibsame. Mootummaan Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu waraanni Itoophiyaadha dhimma biyya Suudaan keessa seenuudhaan deeggarsa kallattii biyya Yuunaayitid Arab Emireet irraa argamuun finciltoota waraanaa Suudaan Itoophiyaan leenjisaa jiraachuu kanaan dura himachuun yaadatama. Faallaa kanaatiin ammoo humnoonni mootummaa Itoophiyaa karaa qawweetiin kuffisuu barbaadan waraanni Shaabiyaa, TPLF, Faannoo fi waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa Suudaan Leetinaant Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu wajjin walitti hidhata cimaa kan qaban hoggaa ta'u qaamoleen afuranuu dhimma Itoophiyaa irratti marii taasisuu fi gamtaa haarawaa uummachuullee gaazexaan The Economist jedhu gabaasetti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammachiisan biraan gahaa turre turtii gaarii.